Magaalaa Mindoojjiitti kan Kaalifoorniyaatti argamtu yoo taatu, sochiin magaalaa kanaas akkuma magaalaa biraati. Magaalichatti guyyaa tokko wanti addaa uumame. Uummanni magaalichaas osoo qophii ayyaanaa irra jiranii naannoo sa'a 4 yommuu ta'u, namni hunduu hirribaan fudhataman. Simbirroonnis, bineensonnis, kan mana keessa jiranis, kan daandii keessa jiranis iddooma jiranitti hirribaan fudhataman. Namni Maayik jedhamu osoo gara magaalaa Mindoojjii deemu yommuu daandii irra ga'u hirribaan fudhatamee balaan konkolaataa dhaqqaba. Ibiddi guddaanis ni uumama. Yeruma kana namoonni magaalaa ollaa jiranii fi poolisii, doktoroonni waa'ee taatee sanaa qorachuuf iddichatti walitti qabaman. Garuu namni daangaa magaalattii seene hundi ni rafa. Isaan hunduu yeroo kana magaalattiitti wanti addaa akka uumamaa jiru shakku. Humna ilma namaatiin ol ta'us ni hubatu. Poolisiin Alan jedhamu taatee kana qorachuudhaaf achitti argama. Haati manaa isaa Barbaraan bilbila kaasuu dhiisuu isaatiin isheetiin baay'ee cinqama. Yeroon akkuma dabalaa deemuun yeroon naannoo sa'aatii 10 ta'u namni hunduu hirribaa ka'u. Alanis gara haadha warraa isaa deemee maaltu akka uumame gaafata. Isheenis akkuma namoota kamiyyuu wanti ta'e hunduu hin galleef. Intalli Jiil jedhamtus yommuu kaatu abbaa warraa ishee du'e argiti. Waan ta'es hin beektu. Baay'ee gadditi. Namni beekan kamiyyuu maaltu uummata kan sana akka raffisee fi deebisee akka kaase beekuu hin dandeenye. Magaalicha keessatti namoonni jireenya isaanii itti fufanii jiru. Waa'een taatichaas dhiisanii jiraachuu calqabaniiru. Garuu Alan magaalicha keessatti dubartoonni baay'een ulfaa akka jiran irra gaha. Dubartiin Kaalii jedhamtu takkas waggoota dheeraadhaaf dhiira waliin kan waliin qunnamne yoo taatu amma garuu ulfa ta'uu ishee bartee jirti. Gama biraatiin haati manaa Alan Barbaraanis ulfooftee jirti. Dubartoonni magaalichaa guyyaadhaa gara guyyaatti ni ulfoofna kan jedhu dhiphachaa jiru. Dooktarri Suuzaan jedhamtu kan mootummaa federaalaatiif hojjettu yoo taatu ulficha akka hin baasneef mootummaan tokko isaaniitiif qarshii $300 akka kennuuf itti himti. Uummannis erga waa'ee qarshichaa dhagahanii booda tasgabbaa'uu calqaban. Ji'oonni akkuma darbaa deemeen guyyaan da'umsaas ni gaha. Dubartoonni hunduu guyyaa tokko da'uudhaaf hospitaala seenu. Daa'imman dhalatan hunduu lakkuu fakkaatu. Rifeensi mataa isaaniis osoo hin hafin wal fakkaatu. Daa'imman keessaas tokko battaluma sanitti kan du'u yoo ta'u, dooktarri fuutee qorannoodhaaf konkolaataadhaan qabattee gara laaboraatoorii geessiti. Ji'oonni darban daa'immoonni hunduu akkuma daa'ima kamiyyuu guddataa jiran. Sammuudhaanis baay'ee ciccimoo kan ta'an yoo ta'an, Jiilis daa'imni ishee baay'ee cimaa akka ta'e hubatti. Daa'imichis ofumaa isaatii maqaa isaa Deevid jedhee kan barreessu yoo ta'u, baay'ee cimaa akka ta'u ni hubatti. Gama biraatiin daa'imni Alanii fi Barbaraa Maaraa kan jedhamtu amala gaarii kan hin qabne ta'uu ishee hubatan. Guyyaa tokko daa'imti harka Barbaraa fedha ishee malee ija isheetiin to'achuudhaan harka ishee qabdee bishaan dafaa keessatti gubdi. Jiilis yeruma kana dhuftee bishaan keessaa harka ishee baasuudhaan gara mana yaalaa geessiti. Barbaraanis daa'imittii baay'ee sodaachuu calqabdi. Maaraan guyyaa tokko Barbaraa fuutee gara tabba toora mana isaanii jirutti geessiti. Achittis ajjeesti. Alanis haadha warraasaa dhabuu isaatiin baay'ee gadda. Akka isheen gootes ni shakka. Garuu dhimma kana nama tokkoof dabarsee akka hin dubbanne ni hubanna. Gama biraatiin Dooktar Suuzaan ijoolleetti dhiyaachuuf baay'ee yaalti. Namoota biraa wajjinis waa'ee jijjiirama amala ijoollee fi balaa yeroo garagaraatti magaalattii keessatti qaqqabaa jiru irratti mari'atu. Intalli Alan Maaraa kan jedhamtu garicha kan hooggantu yoo taatu, dursitees yaada namaa kan hubattu ta'uu hubanna. Alan garuu waan kana namni akka beekuuf yaalaa jira. Waggoota muraasa booda ijoolleenis gurguddatan, cimaas jiru. Magaalattiin xiqqoo waan taateef namni hunduu isaan beeka. Deevid malee hunduu lama ta'anii deemu. Lakkuun Deevidis guyyaa dhalatan kan du'e sana ta'uu hubanna. Namoonni isaan argan hunduu akka nama kaanii akka hin taane ni beeku. Garuu homaa gochuu hin danda'an. Guyyaa tokko Maaraan sammuu Suuzaan dubbistee waan isheen
isaan irratti yaadaa jirtu ni hubatti. Ijoollichis ishee irraa akka fagaatan murteessan. Yeroo baay'ee gara mana yaalaa kan geeffaman yoo ta'u, guyyaa tokko doktorri dogoggoraan summii ija Maaraa keessatti buusti. Maaraanis deebistee ija isheetiin to'achuudhaan summicha akka ija ofiitti buuftu dirqisiisti. Doktorris waan ta'e hunda hin beektu, garuu iji ishee ni dhiiga. Namni tokko ragaa bahuu hin danda'u. Akka isaan ta'anis ni beeku. Jiil gara Alaan deemtee akka rakkachaa jirtuu fi Alaan akka ijoollee addaa waa'ee namummaa akka isaan barsiisu gaafatti. Inni waan isaan barsiisu akka hin beekne dubbata. Maaraanis abbaan ishee akka waan tokko yaade waan beektuuf dubbisuu diddi. Guyyaa itti aanu Jiil Deevidiif rifeensa filuuf yoo yaaltu innis addaan kutee fedha isaa argachuudhaaf jettee waan kana gochuu akka hin qabne itti himee filaa harkaa fuudhee biraa deema. Innis sammuu ishee dubbisee abbaan manaa akka ishee dhiisee deemee bara. Akka isheenis kophaa taate hubata. Guyyaa itti aanu Maaraa fi gareen ishee yommuu deeman Deevid garee irraa heeyyama Maaraa malee addaan bahee deema. Maaraanis dhaabuu hin dandeenye. Deevid kan deeme gara awwaala lakkuusaa ture. Yommuu achi ga'u intaloon daa'imichi jalaa du'e ijoollee addaa akka hin jaalanne baay'ee akka jibbitus cimsitee itti himti. Deevid keessi ishee abdii akka hin qabne hubata. Alaanis achumatti dhufee maaliif akka dhufe gaafata. Deevid lakkuu isaa kan du'e isa laaluu akka dhufe itti hima. Alaan waa'ee daa'imichaa osoo ittiin himin akkamitti akka beeke isa dinqisiisa. Alaan jalaayis namoonni inni jaalatu akka du'an hubatee harka isaa jabeessee qabuudhaan jajjabeessa. Alaanis ijoolleen dandeettii addaa qaban akka jijjiiraman abdii horata. Innis barsiisaa isaanii akka ta'u yaada fudhata. Guyyaa itti aanu dareetti yommuu barsiisu ijoolleen hunduu yeroo wal fakkaatu keessatti waan hundaa akka raawwatan arga. Kitaaba yommuu fudhatanis yommuu bananis yeroo wal fakkaataa keessatti akka waan hundaa raawwatan hubata. Yeroo muraasa booda namtichi machaa'e tokko gara daree isaanii seenee isaan sodaachisuu jalqaba. Yoo daa'ima tokko hundi isaaniiyyuu ija isaatiin to'achuudhaan kortoo irra baasuudhaan gubbaadhaa gadi isa gadhiisuudhaan konkolaataa irratti gadi kuffisanii namtichicha ajjeesu. Guyyaa itti aanu Alaan gara Suuzan deemuudhaan qorannoon isaanii maalirraa akka ga'e ishee gaafata. Suuzanis rakkoo akkanaa kan qunname magaalaa isaanii qofa akka hin taane itti himuudhaan addunyaa irratti magaalaa garaagaraatti daa'imni akkasii haala wal fakkaataadhaan dhalatanii balaa garaagaraa geggeessisaa akka jiran gara kutaa tokkoo isa geessuun daa'ima qorannoodhaan fudhatte sana itti argisiisti. Alaan yommuu manatti deebi'u Maaraan qodaa wayii walitti qabattu arga. Isheenis ijoolleen addaan kun magaalaa gadhiisanii akka deemuu qaban itti himti. Guyyaa itti aanu osoo hin deemin dura namtichi Biil jedhamu daa'ima isaa addaa kan taate intala isaa fudhachuuf dhufa. Garuu ijoolleen duubaan dhufanii akka hin fudhanne dhorkuudhaan konkolaataa keessa galchuun yeruma sana konkolaataa isaa taankarii boba'aatti buusuudhaan namtichicha ajjeesu. Yeruma kana Suuzan gara Alaanitti dhufuudhaan mootummaan ijoollee sana boombiin akka gubatan ajaja akka dabarse itti himti. Wattaaddaroonnis gama garagaraan dhukaasuuf qophaa'an. Suuzan fiiguudhaan deebite. Alaan immoo ijoollicha walitti qabuudhaan nagaan akka jiraatanii fi yoo didan immoo akka ajjeefaman itti himu. Maaraan garuu sodaachisuu yaada namoota dadhaboo akka ta'e itti himtee sanduuqa ijoollee hundaa akka fiduuf itti himti. Yeroo muraasa booda Maaraan Deevidiin amala isaa akka sirreeffatu itti himti. Osoo Deevid dubbachuu hin calqabin rasaasa mataa Maaraa irratti dhukaa'uuf akka qophaa'e ijoolleen biraa arguudhaan namichi ofumaa akka of ajjeesu godhan. Galgala irra ijoolleenis Dr. Suuzan fuudhanii gara laabii geessuun akka lakkuu isaanii fuutee itti himuun siree irra ciibsuudhaan ishee ajjeesu. Yeruma kana uummanni magaalaa ibidda qabatanii ijoollicha gubuuf walitti qabamu. Ijoollichis paaworii isaanii fayyadamuudhaan hundi isaanii akka dhaabataan gubatan isaan godhuudhaan ajjeesu. Gama biraatiin Alaanii fi Jiil wal arganii ijoollichi du'uu akka qaban mari'atu. Alaan garuu
Jiil akka gootu waan hin barbaanneef balbala itti cufuudhaan ofii isaatiif boombii qabatee gara daree ijoolleen jiran san seena. Garuu Maaraan waan tokko akka sirrii hin taane hubachuudhaan sammuu isaa dubbisuuf gara isaa deemti. Yeruma kana Jiil daree seenuun addaan kutti. Deevidis fudhattee baate. Isaanis yeroo tokkoon sammuu nama lamaa dubbisuu waan hin dandeenyeef gara alaan deebi'uu filatu. Yeroo sanduuqicha keessa maaltu akka jiru hubatan yeruma sana boombiin dhoo'ee hunda isaanii ajjeesa. Deevidii fi Jiil qofa lubbuun kan hafu yoo ta'an, kutaa itti aanutti Deevidii fi Jiil gara magaalaa biroo jireenya haaraa jiraachuudhaaf yommuu deeman mul'isuudhaan fiilmichi xumurama. Hordoftoota chaanaalii koo, chaanaalii kanarratti fiilmii afaan garaagaraarraa gara afaan Oromootti hiikuudhaan isiniif dhiyeessa. Isin immoo laayik, sabiskiraayib naaf gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa.